Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa siniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo sinis waga nagaa keessan taatanii nagaa kiyyatti aansuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaa Roomadaan mubaarak sooma nagaarii siniif haa ta'u akkasuma warra hojjettan immoo jabaadhaa hojii gaarii siniif haa ta'u jechuutiin barbaada. Ega kanatti taasifnarra qabadhe kan isiniif dhiyaadhe viidiyoo kana akkuma argaa jirtan egaa madaamin keenya qibaatii rifeensaa isheetti waan fayyadamtu nutti fakkaatu isaaniyyuu fayyadaman yoo maal hojjinan qibaatii rifeensa kootti fayyadamaa kan jettan baay'ee keessantu jira. Anumti illee duratti rifeensa isaaniitti qibaatii fayyadaman yoo akkamitti akkatti rifeensa isaanii gaarii ta'a kan jedhu gaafinettuma jechuudha. Haa ta'u garuu isaanidha qibaatii baay'ee fayyadamu jechuudha. Tibba kana jechuudha. Sababa koronaatiif jecha wanti hundumtuu cuccufamee ture koronaan baay'ee dabalaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf ji'a tokkoof cufamee ture ji'a tokko keessatti kunoo akkuma argaa jirtan qibaatii kana hundumaa fayyadamaa turanii kun zayituun yookiis olive oil kan jedhan jechuudha. Kan isaan nyaatatti fayyadamanidha ture. Kun immoo olive vera jechuudha. Olive vera oil akkasuma almond kanneen walitti daddabalamanii hojjetaman irraadha jechuudha. Kunis egaa argaan oilidha jechuudha. Qibaatiiwwan kana akkuma argitan hundi isaa walakkaa ga'ee jira. Nama lama ta'aniitu ji'a tokko fayyadaman jechuudha. Kun kan qullubbii adii irraa hojjetamedha. Ji'a tokkotti egaa kan isaan fayyadamanii nama lama ta'anii hamma kana jechuudha. Kun immoo coconut oilidha. Walakkaadhaan ga'ameera jechuudha. Kunumtiyyuu buqqifne malee guutuu fakkaata malee. Inni kun immoo jechuudha gosuma maayoneesii jechuudha. Maayoneesiidhuma jechuudha. Garuu baay'inaanidha kan inni kireemii qabu jechuudha. Kanuma isaan nyaatatti itti fayyadamanidha jechuudha. Kun immoo zayitii salixaatiin jedhan garuu arabiffaa hin beeku. Kan kana fakkaatan kanneen biroollee kana basuuda gurraacharraa hojjetamillee ni jijjiira jechuudha. Waan arabiffaan irratti barreeffamee jiruuf waan hin beekne isinitti agarsiisu jechaan dhiise jechuudha. Kanammoo jechuudha erga dibatanii peestaalii haphii rifeensa isaaniitti hidhataniitu kuni keessa isaa bishaan qaba jechuudha. Wanti kuni keessa isaa bishaan of keessaa qaba. Maakiroo fi keessa kaaniitu ho'isanii jechuudha. Eegganni ho'ee rifeensa isaanii mataa isaaniitti keewwatu jechuudha. Eega mataa isaaniitti keewwatanii hin ho'a waan ta'eef qibaatiin isaan dibatan suni rifeensa isaanii wajjin sirrittiin wal fudhatee rifeensa isaanii gaarii akka ta'u taasisa. Sanii booda shaamboo garaagaraa fayyadamanii miiccatu. Shaamboo isaanii immoo gaasinitti agarsiifne. Akkasuma egaa koondishinerii fayyadamu. Koondishinerii kan inni fayyaduu fi rifeensi keenya akka walluu jalaa hin qaqqabanne akka jiidhinsa qabaatuuf itti dibatu erga shaamboo miiccatanii dhumarra jechuudha. Kanaaf egaa erga isaaniyyuu amma kana dibatanii rifeensi isaanii luuccaadha. Baay'ee lallaafaadha. Nuti immoo rifeensi keenya baay'ee jajjabaataadha. Keerliidha. Hangam akka rifeensi keenya immoo qibaatii dibannaa barbaadu asirraa hubachuu dandeenya. Isaan qofallee miti dhiironni isaanillee hin dibatu jechuudha. Guyyaa tokko obboleessi isaanii isaa wajjin hin dibata jechuudha. Dhiironni isin dibattu jennaan kan dibannaa garuu mana rifeensaatti kan nuti dibannu amma mana rifeensaa cufaadha jedhan. Dhiironni biyya keenyaa hin dibatanii jedhinan immoo hin argine waan ta'eef egaa tarii amma dibachuu jalqabanii tootee dhiironni warri meetii chaanal hordoftaa yoo jiraattanii akkamiin wanti kun dhugumaan fayyadamtu isin dibata rifeensa keessaniif isin jechuu barbaada. Kanaaf egaa warri dhiirotaasiif fayyadamu shamarraniif fayyadamu garuu manatti miti. Kanaaf waan nuti hin arginee fi isaaniyyuu rifeensa isaanii hin dibatanii garuu akkatti bareeda rifeensi isaanii. Ani immoo maal hojii wajjin rakkadhaa jettanii rifeensa keessan callistanii uma akka argitanittiin kan deemtanii rifeensa keessan kanuma qabdan kunuunfadhaa. Qibaatii garaagaraa qibaatii gosa tokko gosa lama zayituun wajjin walitti dabaltanii yoo fayyadamtanii rifeensi keessan gaarii ta'a. Kanaafiyyuu isaanuu amma kana dibatu. Nuunis dibanni rifeensa keenya baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf dibadhaa. Isiniin jechuudhumaafanii kana isinii fi qabadheetu dhufe jechuudha. Kanaaf egaa baay'ee walakkaan gaanii jiru mul'ata jechuudha. Kanuma isiniin jechuufan dhufe egaa jaallattanii miti chaanal hordofaati kan jirtan egaa hundumti keessan baay'ee galatoomaa laayik gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkasuma egaa share illee waliif gochuudhaan yaada qabdan komentii na barreessaatti kan jirtanii
hundumti keessan irra deemuun baay'ee galatoomaa heebbifamaa hammallee yaada keessan natti hin qutatiin akkasuma laayik gochuu hin dagatiin asiniin jechuutiin barbaada. Viidiyoon kun immoo isiniif haaraa kan ta'e meetii chaanaal yoo jaalattan sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas milikkata bilbilaa kan fakkaatu wanti ani gadhiisu akka yeroo hundumaa isin bira ga'uuf ishee tokkodhaan na hordofaa isiniin jechuutiin barbaada. Egaa viidiyoon kanaan dura waa'ee rifeensaa irratti waraabee ture irratti yaada garaagaraa fi gaaffii garaagaraa naa kaasanii turtanii waan ofii kootii itti fayyadamee fi waan ofii kuna fayyadee kanaan dura viidiyoo keessatti dubbadheen ture garuu viidiyoo kan biraa isinii waraabeetan jira. Boruu sa'aatiidhuma kana fakkaatuttiin na eegaa isiniin jechuutiin barbaada. Har'aaf kanumaan qabadheetoo dhiyaadha jechuudha. Kanaaf egaa turtiif yeroo gaarii qabaadhaa hanga viidiyoo biraadhaan boru deebinee wal arginutti isiniin jechuutiin barbaada. Hunduma keessan baay'ee guddaa isiniin jaaladha, isiniin kabajaa, nagaa keessan ta'a, nagaatti.